Buufanni baqattootaa Dadaab kan Keeniyaa keessatti argamu namoota waraqaa eenyummaa baqattummaa haaraa barbaadaniin guuteera. Baqattoonni buufata kana keessa jiran baay'inaan kanneen Somaaliyaarraa bara darbe beelaa fi gogiinsa garasitti mudatee ture baqaaf gara Keeniyaatti godaananidha. Johan Burugu Keeniyaatti koomishinara dhimma baqattootaati. Haala amma buufata baqattoota Dadaab keessa jiru yommuu ibsan akkas jedhu. The numbers currently are 135,000 profiled and undergoing. Yeroo ammaa kana lakkoofsi baqattoota buufata Dadaab keessatti galmaa'aa jiranii 135,000 guyyaatti hanga baqattoota 2,000 galmeessaa jirra. Kun lakkoofsa guddaadha. Mootummaa United States dhiyeenya kana labsii dhimma baqattootaa buufata baqattootaa keessa jiranii baaseen namni dhuunfaa baqattootaaf ispoonsara ta'ee gara Ameerikaatti fiduu akka danda'u mirkaneesseera. Baqattoota Somaaliyaarraa gara Keeniyaatti beelaa fi gogiinsa baqatanii jiran keessaa Nuurtuu Huseen haadha ijoollee torbaati. Nuurtuun carraa amma baqattootaaf uumamee jiru kanaan gara Ameerikaatti imaluu kan barbaaddu galmee eeggachaa jirti. Dalawagan banta makahaay korshaqatan kari bislaade kan jabsanya kan urjaan wayday horaatti sidii Ameerikaa deemee hojii argadhee ijoollee koo gargaaruu danda'a. Ijoolleen koo nyaata madaalawaa dhabuudhaan miidhamaniiru. Ilaalegaa kunis rakkoo biraati. Gara Ameerikaa yoo deemne isaanis tajaajila yaalaaf wantoota barbaachisoo biraa ni argatu. As buufata kana keessatti isaan dhiisuu hin danda'u. Sababiin isaas haala kanaan irraa hafuu dhiisuu danda'u. Fageenya meetira xiqqoo mana Nuurtuu irratti kan argamu baqataan biraa Abdii Osmaan erga hongeen Somaaliyaa keessatti mudate beellanni inni qabu hundi jalaa dhumee Somaaliyaa keessa jiraachuun ulfaataa waan tureef haadha warraa isaa fi ijoollee isaa 9 waliin buufata baqattootaa Keeniyaa keessatti argamu kana buufachuu himuun Ameerikaan lafa carraa ta'uu haala kanaan hima. Mareekaan mayra ja'a killeeyyaa waddaan oonee hormar'ee amma waddaan oowwaltarlee. Ameerikaan lafa carraati. Baqattoota asii deemanii haala jireenya isaanii fooyyeffatan nan beeka. Mootummaan Keeniyaa baqattoota biyyattii keessa jiran walitti qabuun deeggaruuf karoora akka qabu kan ibse koomishinarri dhimma baqattoota Keeniyaa Johan Burugu haala kanaan ibsa. American cops are very much welcome in supporting programs, in supporting the relocation. Sagantaan mootummaa Ameerikaa baqattoota gargaaruuf baafate waan gaariidha. Asiin alatti baqattoonni kunneen qubachiifamu jennee abdanna. Akka gabaasa dhimma baqattootaa Keeniyaatti yeroo ammaa Keeniyaa keessa baqattoota 700tu jira. Bara 2015tti baqattoonni 59 Keeniyaa kan turan gara biyyoota sadaffaatti dabarfamanii qubachiifamaniiru. Baqattoonni kanneen akka Osmaanii fi Huseen maatii isaanii waliin galmee eeggachaa jiran erga galmaa'anii biyyoota birootti deebi'anii qubachiifamuuf abdiin eeggatuu jala gabaasni Juumaa Majanga buufata baqattootaa Dadaab Keeniyaarraa erge.